أجرهم بداسي نافبل جنة خيكاري دو أجرهم بداسي قلت ماني ولا جيسا ما لاركتن ميسي ما لاركتن زماني كنا في جرابر زمان الدوري برا دور إيرو جزء ونمني فلتو إيرو قصة لكاوتي خيسات جاني والفيت أنسان كمبر جارا ديدمي توقفالا جارا ديدمي توقفا جارا وابرتشو دندن جارا ميديان جو جارا ميديا رتي أكنتي أمريكا كندا رتي سين لالتن بيرا أستنا لالتني بر جارا كان كيس جرابر مالي في جبينسي كون أكنتي مالي بايتا أنتي مان كيرو عتي بلاكس بقولون ديما مويت قدام تيسايا أن مالي في أجيفر بمويت أتلين نمسين كيس وان جدو أجيفر بمويت سيقوليشي أكست أجيفر دا فيتلا دبي شرطني كمس شرطني أكنا جتة أكزيت أكفي دنقوتني ديمو دندي سنجتشون سنجاري أكفي دنقوتني I don't care وان برباد دنقوتني أنا دي بوسان قالوا غاني سنتين وان فوقتال كيس جرتن وان يسي جرتن فينت أني سنين باسو سلا فينت أني سنباسي سلا فينت أم باتني وان تقول دندي سوان تكجتشو وان هدو فوقتال تقول أجرتن ساعة نمي أما سلا والله هرجرتي وراني قدام تقول قبوي نتي تولا ورب برجع إن شاء الله وتعالى ربي ورانا قدام يسنتي أبوسي سوا وراني والفيكوتين سوا ولان أسي دروني داموتين يسن تكاكل إن شاء الله وتعالى ما لي أكس ملي إنتو يسن أكس ملي يسن إنتو يجوا جربوا مو كبدن تكشوا هرجع ما جرب على بس إن مولو وزبو ما جرب على بس please no جينا no ريت sorry no جينا دوغان جربوا مو كمان غنديسو بيجيسو جربوا مو كبدي يو أكستي مالي في رفاني جروان تيف أبصورات اللي رفاني جران أبصورات اللي أبصان جران دوما كيس سيناني والقودا جروان تيفي هارجل لكمان ناتو جي بيري كذي ديس نو ريد نو نان جينا والله نو نان جينا مالي نو نان جدا ديس أنا كيسابي متي ديس عايزين نو وري كتابرا بليز ديس عايزين سينا عايزين تاتي من لا تاتي تاب نقولا تاتي كوبينين كنقولا ومتي مالي في أكس ملي تقوم دفون توجتشو دبيو أوبيتو تودي ماجرا دبيو أوبيتو دبيو غوسات ديبنا نمني ولا جيس نمني ولا فيت سنغالي يوغرو أكبيت ركون راتي دفي توكوتان أنا كيف أكبيتي دامو إساني كنتي برا أكبيت ركون يو راتي دفي هندينو خيف المتجتشو هندينو لفاخا توكوتاني ديمان جتشو أكس ملي انتو مالي ورّي دلوني أما هو شيء سندقوا مانقدو سندقوا يو أشومرا وفني gab godani tokko isaan godhan malee akkasi jechuun akkasitti lafaa ka'uu danda'a malee warra lafaa ka'uu miti kun warra ciisee akkanumatti rafee gantummaa haasa'udha. Akkanatti yoo dubbatan bareedaadha akkam jettan amma daranuu miiu jaadee maatii daruun ni iyyaa dhaqaati. Iftaan dura gaafachuu barbaannaan na gaafadha gaaffii teessanii isiniif hin deebisa gaaffiin qaba warri jettan na gaafadha jechuudha. Okay. Hojii keenyaa dhuun. Warra maayii hojii kiyya waan madugani sinitti mee bar waan fokkota godhaa jirtan miidiyaa irratti keessaanillee sila wal nyaattan barra kun miidiyaa irratti baatanii hoo. Okay. Gaaffiin qaba. Okay, gaaffii barreessanii maal inni gaaffiin keessu? Ottube Sumayyaa moo eenyu maqaan fintu Oromoon tokko isiniin galcha kottaa seenaa yoo barbaaddan waan biraan seenaaf fi as galtanii jechuudha. Makia Akam jirta fayyaadha. Jirta sabboontu nagaan. Akam. Baga jiraattee baay'ee
gaddaawwan ta'u kun hundumaa garuu akka saba keeraa dubbachuun sirriidha. Garuu uummanni kun agartee sila waan badee maal seete maakii warra wallaalaa dubbatu sun taane warri balleessee uummata gidduu sunni kaa'u warruma beekaa jedhanii agartee warruma siyaasatiin taran isaan sanarraa saaxiluu wayya malee uummanni asirra jiru baay'een isaa agartee hubataa miti maakii kun. So maybe waan beekneetu jira sinii galee waan hedduu maaliif dhalachuu hankee bikka sanii dhalachuu hankee hanga jibbuu takkatti si galee maaliif wanni deemaa jiru hedduu fokkotaadha. Namni akkanatti gabbu'ee bara jaarraa 21ffaa keessatti halka gabbu'ee ilmaan haadha takka abbaa takka akkana gisee wal fixan hedduu nama dabbarsi galee wallaahi wabillahi dhugaa dubbachuudhaaf. baay'ee gaddisamaa amma miti barbaadne kana garuu ani kan argee amma miti dubbiin kana hin beektamee fi baay'inaan saamne malee namoonni beekamtii qaban irraa dubbachaa turan keessattuu namoonni siyaasan beekadhanii akka ijoollee gaddeebi'an hoggaa isaa waan hin taane haasaanii uummata miskiina gidduu akkas buusan kun gaarii miti garuu waan isin namni godhu qabu maal seenaan uummanni kun agartee ofiisaayyuu jireenya ofiisaa mo'achuu deema. Malee siyaasa hin beeku waan ammasirraan hojjetu. Fakkeenyaaf Harargee irratti rakkoo guddaatu deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf karaa jimaatiin karaa diinagdeetiin yoo ta'e kufaanii jiran uummanni Harargee karaa diinagdeetiin rakkoo guddaa kan gosa silaa akkanatti gantummaadhaan gisee akka tiktaayii kana tokko godhan silaa waa'ee jimaa uummanni keenya itti miidhamaa jiru itti rakkataa jiru akkanatti dubbatanii wallaahi wabillahi furmaataa dhufa jechuudha. Furmaanni gisuma san dhufe gisuma san if kabachiisan jechuudha. Sigalee miti akkanatti kan dhufe hundi mootummaan gadi darbu jechuudha. Sigalee silaa waa'ee gandaa dhiisanii rakkina isaan itti jirtu rakkina nutti jirtu kana gabbaasanii silaa akkanatti dubbatanii wallaahi hedduu jijjiiramaatu dhufa jechuudha. Garuu wanni isaan irratti dubbataa jiranii fi wanni ta'aa jiru hedduu fokkotu jira. Maaliif waan guddateef ani dubbadhaan illee. Yaa baay'ee gaddamaa ki waan nuti illee beennaa tiktokii keessirra cufamee dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Annogaan seenee galeessan dhaga'ee baay'een gaddeessuun kana jechuun maal jechuudha Oromoon ofiima isaa of cabsaa ofiima isaa wal qabsaa jechuudha. Ofiima isaa hin beeku jechuudha. Agartee ati tiktokiin kan kee miti kan keenya kan hawaasa Oromooti sun wallaalummaadha. Dhimma isaaniidha seenillee waan asii aarsuu hin qabu. Ani jechuun sanarraa akka dubbattu illee fedhee miti garuu sunillee agartee hanga uummanni kun gadi bu'ee akka jawaabsaa. Ati du'aa ima godhi yaada keetiif galatoomii dhugaa dubbachuu. Naa maal jechuun barbaada beektama irratti hojjennaati kana irratti hawaasni keenya akka irratti hojjetamu godhuu qabna. Kana barbaadeen iyyuu haa ta'u kammoo uummataadha. Mootummaa jechuun agartee uummata jechuudha. Wanti badee jiru garuu maal isheeti warra siyaasa daldalan warra mootummaadhaaf hojjetanidha malee maakii uummanni wallaalan kun hin beeku. Yaada sammuu cufaa garuu asii yoo fiddanii gadiin isin darba jechuun akka waan guddaa ta'e dhaamsa babbareedaa isin galee dhaamsa namni takka ta'u malee kanaa xiyyicaal kanaa jettanii mana kanatti gad darbamtan bifama waliin bikka filadhaa gisee dubbattan ani isiniin galchaa ani akka keessaniitti isin jibbu akka isin na jibbitanii akka buudan nalaaltan kanaa miti ani. Isaan waan hin beekne fedhamaa keeti dhiisii warra kana illee si arrabsamaa hin ilaaluun yoo dubbatan illee maal ilaalin garuu nama yaada Maayikii. dubbatu. Maal naa godhan? Maayikii. Okay. Nagaa akkam? Fayyaa akkam jirtu? Nagaa kaaruma keessa teenyeetillee wallaallee ila gaafa siyaasanii garuu yaadni ati dhiyeessite bareedaadha. Maal seete Maayikii namni jeenaa fi goota namni hundinuu ni sodaata. Namni akka jee Lammaa Magarsaa namni yoo faffacee titichaa jee ni tuffata namni ni yoommoo tokko ta'ee kanniisa deemaa irraa nyaadhama jee. Amma jabina Wallaggaa yoo fudhanne fakkeenyaaf Abiyyiin ilaa Wallagga dhaqeeti rabbii keessanii jaati akkuma biyyi tun misoomtu qofa. Harargee hojkootaa seenaa malee ergadda akkaawuntumaa sodaatan ergadda kunis mana keessaniiti. Sodaatin Nadagay Maayikii. Haa onnatanii fakkeenya tokkoon kaasaafi jabina Wallaggaatii fi tokkummaa isaaniitii fi cimina isaaniitirraa kan ka'e Abiyyiin ilaa ganda isaanii naqamtee dhaqee rabbii jaati biyyi tun haa misoomtu. Nuti wal siyaasaanillee wal haadamnu akka feetanillee tahaati lola nurraa dhaabaa jeeti
ministeerri guddaan ministeerri dhaglaa ministeer guddaan akkasitti warra wallaggaa miilarra kufee deebi'e. Maaltutu sangodhe maaltutu harargee jimaa isaanii kasi ittiin jiraatan tuffatanii jechuudha. Maaltutu kana isaan faffaceessa amma isaan keessa jiru kan keessattuu warri tiktaak irratti silaawaa beeka jechuunii turre warra gaaf feesbuuk irratti nuti beekaadha jennee yaaduu turre ammaan tana tiktaak irra bee akka ijoollee xixiqqoo hin geenye agarree jira wal agarreetis jirra wallaala akka ta'an asirra bahanii afran qalloo itu mali ya bo ya beeka keenya beeka siseu turre meedii siiti beekumsa kee kana kan duraan nuti gaafa feesbuuk nama beeka jennee si hordofuu ture san dhiifadhu ifin saaxiliniiti wallaalummaa kee ol hin baasini tokkummaa uummata kanaati irratti hojjedhu tokkummaa abbootii teenya ta dursan agarteemi qabsaa'otaa san qabadhuuti ijoollee waliif fidi malee haati guddaadhaa wayii beeka jennuun akka ijoolleetti ol baatee addaan facaasini dhaamsa kanaan dhaamsuu fedha hedduu sitti hin dheeressu maayikii waa baay'eedha silaawonni haasawanii namninis dabaree qaba yaada kana dhaabboleen kiyyame zeebiraatiin dubbadha. Okay. Dhiifama naa godhaati. Dhiifama naa godha maaki. Chaansiin akka nu keetiif galatoomi ani Nuraddiin Suleeti wanni naan isin jechuu barbaadu rakkina haasawuun rakkinaan furu. Tahafteetu hedduudha. Tahafteef maal goona? Haalli uummanni keenyatti jiru ni beeyna. Rakkina keessa guddaa jira. Qotee bulaan halkanii fi guyyaa rakkoo keessa jira. So hawal nyaatu. Ati sagalee rabbii si kanneef ummata keetiif dhaabbadhu. Ummanni si wajji akka hiriiru. Warra biyya alaarraa isaan ka fedhan silaafuu sagaluma ta'uudha malee waan biraatii miti. Wal bira deemuun, wal bira dhaabbachuun, tokko ol kaasuun nurratti dirqama. Yeroo biraan qabnu wal arrabsuun wal xiqqeessuun as nu ga'e bakka amma geenye kana garre hundi keenya kufnee jira. So wanni nurratti jiru wal bira dhaabbachuu, wal dhageeffachuu, wal jala deemuudha. Kana ala wanni biraan jiru. Uummanni keenya yeroo ammaa kana keessa osoo rakkina keessa jiru nuti gandaan gosaan wal qooduun isaan irratti kofnudha. Rakkina isaan irratti kofnudha. Beela isaan irratti kofnudha. Garuu nuti eessarraa dhufne hundi keenya wal beena. Ilmaan qotee bulaati. Ameerikaa haa jiraannu, Kaayiroo haa jiraannu, bakka feene haa jiraannu. Ani Ameerikaan jira, faamiliin tiyya ciroodha. Ciroorraa maali? Faamiliin tiyya ciroo gadi jiran himaadha. So wanni walitti kijibnu hin jiru akka biyya biraa dhufte tokko akka bakka samii dhayxe tokko waliin ta'in miskiina saniitu si guddisee asin siin ga'e arra isaaf sagalee ta'uun nurratti dirqama. Arra kaatee immoo gandummaa fi sirbitee aadaa tokko irra caala jechuun isaan irratti kofnu jechuudha. Seenaan nu gaafata wal jala haa deemnu obboleeyyan kiyya wal haa dhaggeeffannu. Kanuma siin jaa galatoomi guyyaa gaarii carraan akka nu keetiif hedduu galatoomi. Okay, ayyee. Galatoomi. Badhaasatti fufi. Maatii akkam jetta nagaadha. Suifoo jirtaa naga qabdaa fayyaadha. Wanni si mudate harkee jira. Beekaatuma callisuutti jira. Maakii waan tokko si gorsachuu fedha ammas asiin duras jara kennaatuma maakee maal jedhe beektaa makirannaa booksa lasachiif kan laallu jedhani. Haa ta'u garuu waan jechuu qabu jira. Namoonni as gubbaa jiran Harargee dhugaa bakka bu'an yoo dubbattu ati intala guddoodha nama aaqilaa nama baay'ee harkee dhugaatiin jedha wanni jaalannuuf xiqqoo sooshaal miidiyaa kanarratti ati nama akkaataa hubannaa hankeetii adda waan ta'eef siigalee jira wanni addunyaan itti jiru wanni Oromootti siigalee jira kanaaf akka Oromootti taphattaati akkasitti nama baasallee kanaaf jaalannaas so namni hundi dammoo akkasitti si wal qixaa galuu fi qaba jettee wajjin rakkate. Namni hundi fi qixa damma qayyatti wajjin rakkate. Ammas uummata keenya kan Harargee nuti akka duunu jaalanna. Wallaahi osoo jijjiirachuu danda'ame jijjiirattee waan itti akka jijjiirattuuf si hawwisiisuu qaba. So uummanni Harargee ijoollee asirra jirti. Ijoollee gandummaadhaa fi naaffaadhaan maraatteen hin madaalamu. Namni 500,000 1,200 wal gurmeessee warri naaffaa qabu warri waan dalagu dhabee gosa wal qoodee walitti duuluu fedhu irratti duulee TikTok kan keechuufsiise Harargee guutuu bakka bu'u namoonni sun. Namni uummata sadiin beeku sisi beekan.
yoo adda dubbattu sitti aaran ummata akkasii godhe san dammoo eenyuyyuu hin beekuun beekumti akka keetii waan hin qabneef si jala deemee tiiktookii kan kee guba ofii akkatti dalagee ol bahuu dadhabee si chaalenjii si gochuu dadhabee si jala fiigee si'ii ol baate sana gadi deebisuuf gadi harkisuudhaaf taphata. Ati immoo kubbaa dhoqqee keessa gad deebitee isaa wajjin hin laaqate. Gad deebitee billaalee wallahi saba keessaa baate namni waan xiqqoo viidiyoo xiqqoo muree nama akkasitti aaru gochuu danda'a. Yoo waan feete haasawitti haga feete miira keessa hoo seentu ummata keenya laal dhaga'ikaa. Waan hin balleessin qabu si galee miti. Isaaniitiin himuu jira. Dhugaa dubbatte naa gala garuu namoonni kun dhugaa rabbii argee teenya tajaajilu bakka bu'an namoota hinaaffaan maraatan namoota akka kan kee ta'uu dadhaban namoota bakka ofii dhaabatan san si dhaabuu fedhan namoota akka gosaatti yookiin dammoo waan dalagan dhabanii sigalee miti safaraan qoqqoodaman kanaatu safaratti gasi xiqqeessuu barbaadnaan lakki an Oromoodhaa akka Oromootitti deemaa akka Oromootti harkaafadhaa lakki an Harargeedhaa gosatti gadi hin bu'uu jettee diddeeti. Sigaleen Oromoo irraallee an Harargee irraa gosatti gadi billaalee ka wallahi siifin kun deebanna kana diduun kan keettu maaliif Oromoon jilla akkatin aadaa bir yaa kanatu aarsaa si kafalchiise kanaafiyyuu aarsaa kafaltu kana Oromoon ammas ni jirti Oromoon lachiirraa numni warri si hubate deebisee hooloo si gubata sigalee miti gargaara bakkuma gareetaa deeggarta keenyatti fufu soo kanaafiyyuu ati wanni gochuu qabdu waan kana keessaa bahee maakiyyee boru waan ijoollummaatti jiraa ni aartaa garuu aariidhaan waa hin balleessinii eeggadhu ijoollummaan kun akka waan ijaaraa baate waan umurii kan kee keessatti ijaaraa baate akka jalaa hin diigamne profaayiliin kan kee kaleessa qabdu gaarummaan kan kee kaleessa qabdu namoota dhoqqee laaqatan kanaan namoota dhoqqee keessatti si gadi harkisan kanaan akka of jalaan balleessine profaayilii gaarii qabdu uummata Oromoo biraa ittiin jechuu barbaadeeti. Isaan kiyya dhugaan dubbachuudhaaf anama fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti galatame isaa kuffitee jira wallahi waa hinan dubbachuu fa'i. Sila an akka kiyyatti dafee nama waa balleessu jechuun jarjaree waa hedduu balleessuu danda'a maaliif amma sila amma isaa kanatti nama waa hedduu balleessuu danda'u raayi maaliif waan narra ga'een wal qabatee jechuudha. Garuu gisee hedduu kophaa kiyya hin jiru nama guddaa nama Oromoon jaalattu nama guddaa sadarkaa guddaa qabutu na duuba jira jechuudha na duuba jechuudha kana jabeessu sirrii miti kun akkasii kun akkanaa kana gorsuu na duuba jira gorsa nama gurguddaatiin as bira gee waa'ee baay'izawee kophaa fiigeetii miti akkasitti beeka nama gurguddaatu na duuba jira sinigalee nama gurguddaa amma kaffee ala horii fundana kaleessa osoo aarreen harkinan oguma san dhufe jechuudha sigalee miti sanifuu akkasii hubaddaa ani yoomillee ta'u na harkistanis akka bikka isin dhaabbatan ajaa fi tortora bikka ajaarraa qabdu bikka ajaan baay'atu bikka tortoraaf raqaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa ajaa caaluu hundeessaa sanifuu ani bikka nama daaluun beeka bikka naaf ta'uun beeka na arrabsitee tiktaakii gubdee waan tokko beekte bikka san dhaabbadhee inuma harkan da'u harka dhoofettanii yaaddan dogongortanii jirtan ani Oromoodha kaleessas Oromoodha arras Oromoodha yoomillee ta'u ani Oromoon himadha yoomillee ta'u Oromummaa kiyyaan boonaa Oromummaa kiyyaan du'a malee gandaa fi biyyaan hin du'an isiin galee qabsoon ganda hin qabu biyya malee ganda hin qabu akkasitti beekan ani biyyaan qaba malee ganda hin qabu gosa hin qabuan yoon du'ees wanti ogumaa kiyya Oromoo baafate akkasitti beeka. Sanifuu akkasii hubadhaa isin galee isin gadaaseentu ani wanni kana dubbachuu barbaadeef dirqama dhugaan arkee fi wannan arkee qabadhee deemuu waan dadhabeef dubbadheen jira yoo isin galte akki kun isin baasu akki isin baasu tokkummaa fi jaalala isin madda tokkummaati Harargee jechuun dhugaa dubbachuuf gantummaa naan hin jeenaati ijoollee kutaan biraa Harargee jechuun madda tokkummaati jechuudha garuu har'a madda tokkummaarraa gabboonni akkana ta'uun hedduu nama qaanyeessaa waan hedduu nama boochisu saniifuu akkuma duraanitti tokkummaa keessaniin beekamtanii hammachuudhaan jaalaan beekamtanii akkasumatti deebi'a seenaa duraan katabamte seenaa san haquudhaaf hin fiigina please kanumaan isin jechuu barbaada galatooma yoo yaada biraa qabattan itti fufa. Galatoma bakka asirra gabbunaa isoo galatoma yaada bareedaa kaastee maakii keenya. Aboona duratti haasawanii gaa. Maakee kana keessatti abdii muriin tiktok meeqaa gubate gaa abdii muratte kana dura abdii muratte turte har'a sadarkaa har'a geessite laali booda deebi'ee ammallee afaan sin qabne hanqa afaan si qaban namni afaan si qabuu danda'u hin jiru
Maakee ammallee abdii tillee namni kaayyuu tillee namni qabu danda'u jiru. gaafii gaafachuu. Uummata keenya kana akkuma durutti afaan qabatetti dhiisi. Ajaa isaanii haa uffatanii maaliif gasseenteen wajjin laakkatanii fi ni beeka yeroo hedduu gaafa sillee arrabsanii qaba maalumaaf ustee akka ta'ee fi yaani wallaahi laazim. It's okay. Ammallee araballee itti jiran itti hafuufani. It's okay itti hafuufani. Arrabni waan akka jabaadhu gahuun fuuldura tarkaanfadhu. Isaagee itti fufi gaafiin qaba jette. Maama waan tokko ndawwan godhe namoota tiiktookii gubbaa jiruun sabni gandi kutaan Oromoo tokkoyyuu bakka hin bu'u. Tiiktookiin akka dur anaaf nuti yoo jalqabnu waggaa lamaan har'aasanii miti. Tiiktookiin xiqqashoo jijjiirameera. Maaltu jijjiiree? Faayidaa jijjiire, hinaaffaa jijjiire. Namni hundi fayyadamuu fedhaa, namaan beekamuu beekamtii fedhaa. Beekamtii san immoo Rabbi biraa fi beekumsa Rabbi namaa kenne san itti fayyadamuudhaan akkama malee callisanii dibbeetimuudhaan miti argamu. Waan Rabbi siif kennee fi kennama Rabbi siif kennee ni dubbattaa. Waan ati gootu sirraa bareedaa, haasoo inni ati gootu itti beektee itti yaaddee haasoitaa. So fudhatama nama biratti argatte. Fudhatama kana namoonni dhaban kutaa eenyutu bakka hin bu'an. Yoo sirratti duulan, yoo si xiqqeessuudhaa deeman bakka ofii oollu kana kootu wajjin ooli dirqamas wajjin ooluu qabda jedhanii yoo sirratti wal gurmeessanii sirratti duulan. Akka yaadutti qabda jedhanii yoo sirratti duulan namoonni sun kutaa tokko bakka bu'an. Kanaaf yoo dubbattu namoota san concentration gootee namoota san irratti xiyyeeffattee dubbachuu qabda malee kutaa kamiiniyyuu gowwaan kutaa kam keessa yoo ni jira. Kutaa Oromiyaa kana hunda keessaa yoo ni jira. Akkasuma aaqilli ani ayaaddoo feennuuf aaqila dhugaansi jaalatu. Nama beekaa dhugaansi jaalatu. Ka kutaa san keessa jiru. Wali qabdee nu dubbisum ce'oon tun akkamii akkana hin jirti. Wali qabdee nutis waan gaarii fi yaanna kutama kana keessa jirra. Akkasii hubannee jirraa yaada ishii maalidhaaf wali qabdee nu dubbatti ka jedhu raasitti aaruu danda'a. So nama balleessi tokko. Saaqiyye dhageeffadhu asirratti haaraan abbaan fedhaa. Haaraan wallaahi. Bagummaa itti himu haadhas abbaan hiyyees obboleeyyan kiyyees achi keessaan bee bara abbaan fedhee na jibbeen ijaaratee bara achi keessaan beehanillee garuu dhageeffadhu gizee dhugaa dubbattu hunda isii walitti hacuuxa jechuudha. Balaan gizee dhuftu nama tokko irratti osoo hin ta'in hunda irratti buute waan ta'eef akka balaan siin guduraan ganfatuu qaban si galee miti akkasi. Aan akkasi akka yaadni kiyyaa jechuudha. Okay. Dhugaa saba keenya gochuu qabattiin jedhanii akka namoota addaan baasii nama addaan baasii namarratti xiyyeeffadhu hanga dandeettetti immoo waan boru profaayilii hankee waggaa meeqa ijaartee eenyummaa hankee saba kanaa sagalee taatee kutaadhaan addanqoonni bakka dhalootaatti addan baafnee wanni irratti beekamtuun ummata hankee cunqurfamaa ture ummata hankee manidhaa keessa ture yeroo Hacaaluu durarraa jalqabdeeti kara feesbuukiitiin kara tiktookii dhuftee umurii hankee xiqqashoo sanatti namni gurguddaan hedduutu silaalaaf jala maqaan isaa kan beekamne namni kara tiktookii kana dooree jira digalee miti wanni ati hojjettu nama hedduu si beeka hanga miidiyaa gurguddaa irratti geessee intarvii godhuu geessee jirta mucayyoo xiqqashoon tun waa baay'ee profaayilii gaarii hedduu qabduudha. Waan isin hin beekne tokko jira Oromoon jechuun waan nan hubanne ilmi namaa amala hedduu qaba. Namni akka kiyyatti ibiddaa hin jiru jechuun waan takka waan barbaade godhuu danda'a miidiyaa kana irratti. Ani duraan waan Jawaar Mohammed na hordofu natti hin fakkaanne waraanni adda bilisummaa Oromoo waan tiktaa kana irratti na hordofu natti hin fakkaanne. Namoonni gurguddaan akka na hordofan kan hin beekne. Gaafan tiktaak irratti nama 67 laalame san namni hedduun naa bilbilee gizee naa bilbiluun hin rifadhe namoota gurguddaa hangafoota qabsoodhaa namni hin jeenan yoomi footoo suuraa isaanii waliin kaa'ajee nama yaadu hundaatu akka na hordofu argee sababa saniifitiin arrabas waan hundaan waaxa godhee deemaa jira jechuudha osoon haqa kanas baasuu danda'uutiin waaxa qabadhee deemaa jira nageeffadhu. Ketika aku yang gue sendiri bekabar, segala nama osoan be, orang ini beku sosuman, bahkan nama desa ni guys lagi, segala, sauna sau marga catal fallegem. Ani hizb andi dia orang nonji mafallegem, hizb andi lagi na arasun ersebaras andi tal, ersebaras andi sababar, ersebaras andi work al fallegem. Anda sau telek buat andi ders nama fallegem, manam sau tasmam tu andi nor nama fallegem si tiktak lah. Ya sau fikir nam mias destai, amarifa wani tu baca jur oromi falan, hima ulur ayo na amarifa ni meja itu, okay? Anak
የሰው አንድነት ነው የሚያስደስተኝ። ሰው አንድ ሲሆን ለእኔ ደስታ ነው። ቲክታክ ተቃጥሎ እነሱ አንድ ሆኖ እኔ ደስተኛ ነኝ የምሆነው። ገባ ካይደለ? ለዛ ነው ዛሬ ግን ተሰማኝ እንደዚህ በመሆናቸው። ለዚህ ነው እኔም አለመናገር ዝም መናገር እችላለሁ። ተናግሬ አናግሬ አንጫጭቼ ብዙ ነገር እዚህ ቲክታክ ላይ መናገር የምችል ሰው እና ይሄ ሚዲያ በዚህ ደቂቃ ውስጥ በራሴ ቁጥጥር ስር መዋል የምችል ልጅ ነኝ እኔ በአንድ ንግግር ብቻ። ችግሩ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ህዝብ አንድ እንዲሆን ነው የሰራሁት። ትላንትም ኦሮሞ አንድ ሆኖ እንዲኖር፣ አንድ ሆኖ እንዲራመድ፣ አንድ ሆኖ እርስ በራሳቸው ተዋደው አንድ ሆኖ አንዱ ለአንዱ ታሙ አንዱ ለአንዱ ጓደኛ ሆኖ እንዲሄድ ነው እንጂ እኔ የታገልኩት ህዝብ እንዲጋጭና እንዲሰዳደብ አይደለም። ገባካ? ኸና አብጄት ወሬ አማሪፋን ሲንገን ይገሩ እረን ሲኒ ዴቪስ ሆነ እንጂ ሲላይ አረ እንግሊዝ አንዱ ቦቱ እንዳቴ አከይ ሲኒ ነገ abshir maki TikTok bamale update de kayu tengu ban never go kuma TikTok bamale kayu tengu bani ni hawla nersan sila TikTok ke kagu bate khana ka madura gu bate khana la TikTok di so ko banture sila TikTok injay baka TikTok fidaka te gratis. Okay, ambar wannan naja super TikTok bani akawan kayote si kharate am bizaina fakate sila fakenya abasho tarabulu chuko bane ture abasho ni tar dibba mega TikTok sura chuko turani garo wate dimura malle kap dimura nambe kan isa fakenya tarabulu chuko bane wani gurufu sentani dubachu ni dandesan manni kon baka nama cara kan ni nama kan belajar nama kiki ya no coba abdi murodin hati nama jabdu abdi murodin jabat cara nama berarti kan karena shi nage ko balati ne hisab ya kisah aranya makiko maki so si jaju fason tane duga chemne ke akasitti ube kamera agarsiiste jirta TikTok ni mohoma miti umani kenya monamo follow godu yumbe ku bayan sana ma amara follow godani garan kan jechu barbado sitti maal sete oromon kenya gar wali sa tok de bero kan kas gochun sayu do fuma sa agarsiisa warra amara nani gadi yeman tette warra amara dali wan saati deme furgutu wan sana jetan oromo chafsurat tokko ta'ani kan kenya agarte ismati followers du kabdu kasitina fujira yaada kiyoti fritate namni kenya yaada wal formule agarte inama lefanne wamati korati jibbe wal la wal kimi wal qabata sunimo irra barachu kamna umani kenya kana ra barachu qaba jedeni yaada ati mo jabdura jabna ke le kana kafana son tay wan bay mirkalisite jirta ije kenya ije oromo ta kristi ofiadi so wana masi action jecha so wan sirri yaada kiya dubati ani le kana rol senesila maybe oganam ne aru jara sana dalte akasana itina sensin jechuma male si chala be ke si gorso mani ati yuna makabara gorsita jabdu intalati so gama barbade mo wal be abna wajirin jirra nuti oromo da ijole abba gadati warramo agarte dubbanera wal kana godani mo agarte warra umuri dani sammu dani warra dullo mani warra agarte ummata walitti busani namni kenya akka wal labu oromo nakka gandafi amanti wal kokko kannen godani yeroo malee hin jiraatan maaliif dhaloonni amma jiru dhaloota hubataadhaan qeerroo fi warri qarreen amma jirru hin beekna waa hundumaa waa baay'isaa waliigaluu dandeenya osoo waliin galiin illee waliigaluu dandeenya fakkeenyaaf ani fati yaada waliigaluu dhiisni geeruu wanti tokko nu godhu waan jiruu fi waan irratti waliigaluutu jira akka kanatti waliin hubatu baay'isaa namni keenya yoo xiqqoo ishee wal dhabee yaadaan wal balleessuu yaada maaliif diina isaas waliin qabu hin irraanfata si galee kana akka namni keenya hubatu lenin barbada so galatomi gadimboa isa kwatile badde jirta duri wal benna tre baga wan brakti ada baro abrasu banni ana kenya studio maki oro kesa anka dubatu qabnu dubani jira kan hayute itti fayyadama kan hayyun taane mo baragata isinitti atolu kara agenda birati dabarrachu akkam dhuftan bagana gaan dhuftan luluqata jaa okay akkam nagaa fayyadamta jirta wallahi kadatu mijiraachu beef ati waada kan yaadu namni sigati yoo si arabse sidagamu qabu namni sigati yoo si keessa sidagamu qabu namni si oli yoo si arabse fa sidagamu qabu wala wala sigati yoo jigati buini ati gabuute chilen beetu jabaadu tufufi TikTok kana chufu afaan mun qaban mali afaan sin qabne nuutu afaan qabame
follow kana lena deebisi ati mo waan takka tanu godhu qabdu afaan ingilizii barti afaan ingilizii nu haasoo qabdu boro kana mo gaasrani afaan ingilifa ammauni ne galajeen beekaa tumisani wallahi mati keessaan kuntatin godhi waan isa gargaaruun qabanillee afaan ingilizii maaliif jennaan ji ijoollee isa dhalatee jira ka afaan oromoon beeyin afaan amaaraan beeyin isaanis akka sadanii amma qabduun ingilifaan jette bakka baatii jaa yoo ta'e jette ummata keenya kana ummata oromoo kiyya kanarratti ammas ingilifaan oromiffaan dadhaban ingilifaan itti daafi ammas ingilifaan ta'uu qaba maaliif ijoollee isa dhalatee sadaquu qabdu jira taati haasuu qabdu jira baatii jaa keessa ni barta yoo qabsoite qabsoo kan kee gara ingilizii baruu haa taatu maki okay mana sana uffadee jechuun akka barsiistuu saayinsii sanitti wallahi keessaan nuti bisan illee sin gargaaraa nama si gargaaru illee siin fida jabaadhu amma baruu qabda baatii jaa keessatti Maaki dhiifamaan tokko caaltoo galchee caaltoo alloona galchee jechaa baraanidha amma ingiliffaan dhufee haay gaayisisin jaa gaayittan wallahi hin barta maaki ko gadiin bu'aa caaltuu galchee caaltuu amboo galchee mee biyyaata qabdi bareedu anillee gadiin bu'aa faloon adeebisi bakka wal dubbisan okay lulluqata keenya nagatti Nagaan turi. Okay. Yes. Galatoomii sagaleen kiyya jira. Aliin akkoo barsiise. Ni jira ndi haasaa afaan oromoo waliin. Ni jira jaaltu kee bareeddu. Haara bannaati na dhiisii alii tokko yana godhaa jira dhugaa dubbachuudhaaf na kofalchiisu jira. Bareeddu koo dubbadhu. Caaltu. Lubbuu bareeddu koo dhugaa haceen dhabee kan jedhu yeroo dhiyootti torbee tokkoon booda waan haaraadhaatiin niin dhufa waan ta'eef sooshaal miidiyaa qabdu naaf beeksisi yuutuubii guddaa qabdoota illee irratti gadhiisuu ni dandeessa. Sagalee kiyyaa qofa akka Oromoo bira qaqqabuun fedhaa. Kana naaf yoo raawwattee galata guddaa na biraa qabda bareeddu kiyya. Okay, warroonni akkaawuntii gurguddaa qabdan yoo jiraatanii bannaataatu caaltuun tuni nama cimtuudha. Bareeddu kiyya akkaawuntiin guddaan illee harkaan qabu ammaa fi akkaawuntii kanaan immoo siif hin beeksisa. Facebook illee waan gurguddaan akka jiru na jalaa gubatee jira. Peejii qaba. Peejii kiyya sanarratti siif hin beeksisa. United Oromiyaa yoo jiraatte beeksisii fi as jira ijoolleen akkaawuntii gurguddaa qabdan gaa beeksisaa fi mee hundi keessanuu caaltuudhaaf beeksisaa fi ishi caaltuu kunoo siif beeksisanaa. Hayyee galatoomi bareeddu kiyya kanumaaf hin ol dhufe inshaallah tiktokii siif guddataa kalees Oromoo siif guddisee har'as Oromoo guddisaa homaa miti bibbiliqqitii nuuf kokkolfii gammachuu kee feenaa bareeddu keenya nuuf jiraadhu. Okay, bareeddu. Beeksisaa fi hundi keessan warra akkaawuntii gurguddaa qabdan. Okay. Uste, eenyuga isu? Makee yaa wanno jajjabeeffamuu qabaa mucayyoo nama aartiiti warra akkaawuntii qabdan gargaaraanii bira dhaabaddaa dhugaa obboleessa keenya akkaataa aartiitiin qabattee dhiyaattee mata dureen isaatu namaaf tolaa. So namni dandeessan namni akkaawuntii gurguddaa qabdan sagalee ta'aa fi beeksisaa fi wal malee homaan qabnu waan wal qabnuuf nutti iyyattee sababa kanaaf dalayitee sababa kana keessaa baatee quuqama ishii karaa aartiitiin qabattee dhuftee hanga dandeettanitti wal biraan gaafii. Maaltu ture seetanii wanni ture guyyaa wareegama Hacaaluudhaaf qophii guddaa tokko mana kiyya qaba silaa titaakiin gubachuu baate namoota uummanni Oromoo jaalatu namoota lama keessummaadhaaf qabadheen ture. Ijoolleen tiimiin kiyya immoo Obsa Abdiisaa ijoolleeta sabaadhaaf kaleessa kalee dubbachaa turanii fi namoota nama lama immoo nama Oromoon jaalatu nama lama akka keessummatti
siif dhiyaanna naan jaanii turanii fakkeenyaa fi guyyoo waariyootillee islaanii dhufa ture garuu waan godhuu qabu tiktaakiin gubatee jira yoo dandeenye tiktaakii kana yoo guddate hanqasitti kanaan godhuu dandeenya yoo hin taanes immoo dhumaa godhuu hin dandeenyu jechuu akkasitti hubadha. Amatu raa kabajna wanti barne ingadas gisee hedduu amanta raa kabajna mee akka ta'u goona bakka. Atilleen gaafa sana achirratti sila mee lallaaliitiin ijoolleen akkaawuntii ni qabdi ijoolleen guddaan ni jirani waan ta'eef nasrii mana nasreettillee goonu mana asilittillee goonu mana isaanitti goone atilleen achirratti wallee ati amma baastee kana achirrattillee sii beeksisne atilleen irraa xiqqishoo nu foollistaa jechuu caaltu haala mijeessee. Maa kee tiktokiin kee kan fayyinetti gubanii? Sakkamte? Email ergite? Ergi waan hundi ergeen jira dhiifamaa naan jaan. Maal balleessite siin jedhan maaluma ofiin godhee bannaa taasise naam jette gaafatte? Gaafadhee waan ittiin barreeffamne hin qabu namoota hedduutti barreessaa jira wallaahi laazim. Namoota hedduutu itti wanni jechaa jira. Jechuun waa hedduu meega itti barreeffamaa jira garuu isaan itti jiran ilaa ammaa bakkaan addiisee abdii muradheetiin jira hin deebisu jaanii meegaa ni ilaalla yoo haqa kiyyate yoo rabbiin gaas ni deebe jee ni deebe yoo hin deebine itti sokkee umaati maa gochuu dandeenya. Abshir rabbi tee adeebisu dabaran kaatiin nati qalbiin tee yoo jiraatte inni guddaan ilmi namaa qaba barbaachisu. Kanaaf beekta yoo osoo faayidaadhaan beekamtee jiraatte. Aaliin kun ma poostanii ati ammallee ni poostaa? So atin kamini waaqayyo beekumsa si laati sirraa tursiisu si jaalanna akila namaati hanga dandeettetti garuu ammallee borullee iftaanis kasi gorsuu danda'uwan namni sadarkaa atin beeknitti akka gadi hin buune. Wani dubbachuu fedhe yeroo hundaa'u. Ana yoomillee hin ta'u wallaahi anatti wanni fudhadhu akkanallee yoomillee. Namni akkas eenyummaa kan kee balleessee akkuu barbaadutu si jala deemee waan garaagaraa si barreessa si tuttuqa akka profaayilii kan kee balleessu ol ba'uu kan keetti nama gammachuu hin qabne nama fi naafutu. Gabbu'ee nama arrabsee gabbu'ee ganda namaa tuqumu bismillah ar-rahmaan ar-rahiim. Kana yoo naan du'e malee osoo lubbuun jiru nama waan biraa wanna haasa'uun hin beeku hin beektaami ani kun nagarii malee qalbii hin beeku bakka gadda dunugaa Hayyee rafuu jedhama kiikoo isaa nagaan naaf tura yeroo bareedaa qabaadha. No saatiin deemeetii jira na bira saa 8 walakkaa jira halkan keessa rafuu jedha dalagaa qaba boruma kiikoo. Eshi abittiifo eshi caa. Hayyee maal jettan? Maakee? Yes. Nama kau boleh betul kau shantai macam nama kau apa? Yeah. Okay. Baik, jadi kita akan berani. Aku gubatu, ya cun. Aku kena cukup gubatu. Salam. Tapi aku kesana ragu deh. Jadi tu makan. Waalaikumsalam. Nak fayya deh drama kerja. Hedu sih fayya deh. Nuga apa? Undong kakara jala. Aku makalah si ordo fajar. Dapat dipetakan silarat tu betul. Ya. Aku mendurat ini si ordo fajar. Just namni si silalu berpadu. Warna mana leo teh jette. Dupe itu masih lala namni berpanas. Sarchi godele namni si barbaadu immoo sarchi godele si ilaalaa jirti jedhe keessaa inni dhufee si barbaada. So akkanumaan gubattii miqqanyaa. Andaani jira tiktokiin kan keen gubanne waa ta'e malee maaki maal goote yoo barreessan mul'ata. Hayi baan jee jiraatin caalaa kamitti gubatee guyyaa qabaabar guyyaa baduu qaba. Guyyaa no gubanne akkamitti gubanne qoomee si barsiisu. Annama maamila TikTok kanarratti maamila warra gubachuu keessaa nama tokko bara Oromoo keessaa. Naa qoomii dambanyaa. Meerii welcome. Ani waan gubachuu sirriitti hin beekaa baraara akkamitti si garsiisan qomi.
akkamitti garsiisu kun alaa dubbisni yoo mul'ate jechuudha gartee mul'ata ni barhuno ni mul'ata barreeffamni garuu guyyaa qaba guyyaa baduu qaba si galee guyyaa haayameetu jira guyyaa baduu maqaan kun amma ni bada maal nu gootee gara tiktookii maal nu gootee seera keenya cabsitee jirta jechuun barreeffama isaan itti barreessanii fi ammas heddumina namaatti si galee miti fakkeenyaaf namoota tiktaakiin akka laafatti gubatu jechuun ambar na dhibee bar maali an tiktaakiin na dhibee bar maalii fi akkamitti akka ani bar tiktaakiin kana gisee hedduu geema wanni taphatu ni beektaa tiktaakiin yoo geema taphattee galii isaaniif kan galchu taate akkaawuntii waan si jalaa hin gubanneef ja'anii waan itti namni gisee hedduu geema taphachuutu jira miti maaliif akka guban na dhibuu jira meegaa amma waan takkatti waan takka irratti waan tokkotu jira meegaa waan sanii yoo deebi'ee akka carraa maaliif sanii mukkarru jirame abshir no si deebi'a malee namni kun garuu namni hin gubneemi nama miti namni report hin goone maaltu gubee duuba obboleessa kiyya wow inni koban qabu inni jedhe miskiinummaa nama ani waan shakkuu jira just garuu gaarii miti wanni chibara waan gubate fakkaatu wanna girrigirrii dabruuf jennee waan hin taane walirratti yaaduun gaarii miti kun akkamitti waan gubate hin fakkaanne mee natti mee aboo akkanatti akkas naa deemu oollee natti nooriin gaa mee akkamitti natti Sidi babsha kata tere sidi. Jarri aybar account asirratti mul'atu jala jarri deebisa isaan naa kanan sorry deeganaan jamboda ekkakame deebisa kan sorry naan jennaan rifadhee waan maaliif kana duras gize akkanaan jennaan deebisan bakka akka feetetti itti barreessa malee ni hunte samboda barreeffama keetu laalan እና ይዞሽ ገለቴ ይሄም አለ አንቺ በከቀናት ጫላ አከ ዴምቱም ቤካ አከ ዴሚቱም ቤካ ፐርሰንት ዲበት ወሩማን ሽረቲ ዋን ከነ ጎዴ ዴብቴ ፎሎሲ ጎዴ ጅራ ኦሮሞ በላን ሞ ቁባ ሲቀባ ሲያርኩ ፌዳ ዋነ ቲያቶ ይተደገው ፌዳ ቆፍላታ ባንኬ ደገው ፌዳ ሰገሌ አንኬ ደገው ፌዳ ወንንቱን ይጅራማ ሶ ወን ጉዳናቲ ሰሙ ከንኬ ግዴ ነጋን ጅራቹዳ ani kasi hawo yeroo hundaa'u kana qofa miti waan guddaa maachuu akka dalaguu dandeessu abbiitirraa qaba hanga wanna sitti himamuu qabu nu sitti himnee jirra namoonni tokko maal akka ta'e beektaa maakiyyee nunni foon akka jedhamu jechu kulfisiisu kun komanti kuwa raachuu wal gumeen anjeen komanti nama barje Yes, I can't. Ya ummata oromoo na kobalchiisin amee giddiidhaan eeshi maal itti istu so namni maal barbaade beektaa maaki kunuun injineeri namni jibbu sansaran dulee gaafate waan bara dubbat alaalnam እንደዚህ አይነት መጥፎ ሰው ናት እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላት ናት yoo ati aartee miira keessa keenteeti waan bara dubbat saniin akkasii ibsaman fedha diqqeenna kan kee guddachuu kan keessatti warroonni aarii qaban akkasii gochuu fedhu so kanuma booriitti caamu silkii haasaa jirti እኔ ብቻዬን የማወራበት ምክንያት የለም ተናደሩ ሲጨልሽ ማለት ኦሮሞ ተዳሶ ጅርቶ ኦሮሞ ቦርሲ ኦሮሞ ማል ቦርሲ ኦሮሞ ደግሞ ምንም በብራት ጀነሬስ ይኸውል የትኛውም ብሔር ውስጥ ሁለት አይነት ማህበረሰብ አለ ማኪን የሚወዳት የነቃ ነው ያልነቃ በመታወቅ አራቱ ይጠላታል ቢከሙ ሺት namni akkana isii hordofuu isiitti jaalatamuu isiitti gowwaan bakka jiru ni hinaaf. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه